Tole mee wal barru maqaan kee guutuun? Maqaan koo Siraaj Muhammadiin jedhama. Maqaan keenyu wal barru? Maqaan koo Margaa Fiqaadduuti. Tole mee dura wal barru mee maqaan kee guutuun eenyudha? Maqaan kiyyaa Bojaa Kabbadaan jedhama. Heddullee gaatti wareegamaniiru. Jeneraalonni hedduus mee gootota Oromoo Adawaa irratti lolanii beektaa? Kan akka Baalshaafaa, kan akka Jeneraal Waaqoo. Keelloon daraartee mana gubbaatti. Qeerroon wal waamtee ganda durbaatti. Ganda durbaatti maal godha qeerroon? Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota fuula YouTube keenya Araa Kiiloo Deelii nageenyi keessan badhaadhaa torban keessan akkam ture akkuma beellama qabannee gargar baanee amma immoo beellama keenya kabanyee walitti deebineetii jirra. Fuula kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun dagatina akkasumas hiriyoota keessaniif share akkasumas like gochuun dagatina isin jenna. Har'as egaa akkuma beekamu afgaaffii namootaaf taasisaatii jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti wajjin ta'an affeerraa kooti. Hayyee afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Galatoomaa isinillee. Maqaan keenyu wal barru? Maqaan koo Margaa Fiqaadduuti. Margaa Fiqaaduu gitaa hojii keeti? Barsiisaadha. Mee Margaa jedhee kan si moggaase abbaa kee moo haadha keeti maaliif akka ta'e sitti himaniiru? Margaa jedhee kan naa moggaase abbaa kooti. Abbaan koo dubartoota qaba ture jalqabaan. Dhiira argachuudhaaf yaalii hedduu booda haga haadha mana afur fuudhuutti deeme. Sanarraa ka'ee gaafa naan argatu nan margee waan nama garsiidha. Margee egaa wanni Oromoo keessatti coqorsifa waan eebbaan wal qabatuu fi nan biqilee nan margee natti tolee waan jedhurraa ka'een sii baasee naan jedhe. Dhiiruma barbaacha dubartii afur fuudhanitti? Suura barbaacha? Baay'ee carra qabeessa kaati? Akkasii. Tokkittiidha kaasaaf filmi dhiiraa? Boodarra egaa baay'ee dhufaniiru. Si booddee hoo? Dhufaniiru malee jira tokko. Milkii fiddeefii dhuftee jechaadha? Maqichis kanumaa wal qabata fakkaata. Hayyee gara gaaffii kootittanii si deebisa. Meegaa torbee darbee keessaa Adawaan kabajameetii ture. Adawaan egaa uummata Oromoo birattis gootota hedduu itti dhabdeetti Oromooni. Mee maalirraa ka'eeti kan Adawaan kabajamutti jedhe? Akkam gaafa jettu? Adawaan maaliif kabajamaadha? Maaliif ton ta'in maalirraa ka'eeti Adawaan kabajamuu eegale? Waggaa meeqa dura fa'a? Waggaa 26ffaadha jedhamee natti fakkaata inni kuni. Injifannoo lola Xaaliyaaniin Itoophiyaa koloneeffachuudhaaf goote irratti Itoophiyaanatti moohanii jedha. Oromoonis hirmaannaa qaba. Kanuma isuma yaadannoodhuma sanaaf jechuudha. Biyya kanaafi namoonni baay'een kufaniiru, du'aniiru. Seenaa keessatti wal dhabdeen seenaa jiraatuyyuu malee garuu akka Afrikaatti waan gaariidha. Isuma yaadachuudhaaf kabajama kaayyaanni Adawaa waan biraa maali. Egaa akkuma jettee Oromoota hedduu goota Oromoo jeneraalota hedduu itti dhabdeetti Oromoonis. Egaa mee yaadattaa gootota Adawaa irratti lolan Oromoo ta'anii jechaadha? Baalchaa Abbaa Nafsoo jira. Jalqaba irratti kan yaadatamu. Inni kan biraa Abbichuun illee jira. Adawaa ta'uu isa boodaa ta'uun beeku kan Abbichuu kun garuu Abbichuun. Abbichuu isa gama? Abbichuu isa Salaalee. Abbichuun ni Salaalee. Kan Adawaati ta'u kan booda kanaati ta'uu amnooti shuru garuu lola Xaaliyaanii lolame kanarratti garuu Abbichuunis akka jiru Gabayyoon Gurmuu akka jiru gara Suudukii warra kana yaadadha. Egaa Adawaan ammas gootota Oromoo hedduu itti dhabdee kanaaf amma har'aatti illee waggaa waggaadhaan kabajamaa jechaadha. Gootota inni sun seenaan isaa kontroversii qabaan jechuun Oromoon akkamiin lolee maaliif lolee dirqamee lolee moo jaallatee lolee moo inni sun animmoo nama ekspertii seenaas miti isa kana jaallatee moo dirqamee lolee Oromoon beekan seenaa yoo dhiisne sumatu jedhee jechuun hin jedhama kaa inni kun perspektiivii lamatu jira. Duruma Oromoon kontribuushinii waan kana keessatti hin qabu kan jedhan hin jiru. Lolli kun lola warra kaabaati baay'inaan kan jedhu warri seenaa dhoksan jiru. Dirqamee isaa lolu jaallatee isaa lolu garuu ijoolleen Oromoo achirratti dhumaniiru, lolaniiru, du'aniiru. Kontribuushiniin jira. Yeroo baay'ee kan jibbamuuf garuu lolichi hooggansa Minilik jala waan tureef yeroo sana nama biyya bulchaa ture Minilik waan tureef
Minilik immoo uummata Oromoo biratti seenaa gaariin qabu nama harkaaf harma mureedha. Nami Oromoon hundeemuun baay'een isaa kan inni waan kana jibbu sababa maqaan namichaa waan sana ka'uudhaafidha malee gabroonfataan caalu adiis ta'e gurraacha Oromoonis gurraachaan gabroonfatameera. Sanas ta'u sana garuu looleera jechuudha Minilik faana. Jaalateeti dirqameeti ani hin beeku warra seenaaf odeessine wayyu. Gara gaaffii kottaa nutti ansi deebisa. Mee Maccaaf Tuulamaa yeroo jedhamu dhageessa. Maccaaf Tuulamni ijoollee hedduu qabdi jedhama. Mee naa tarreessitaa? Dhugaa dubbachuudhaaf isa kana hin beeku. Isa kana hin beeku, homayyuu hin beeku. Maccaaf Tuulama yeroo jedhamu dhageessa. Maccaaf Tuulamni ilmaan Booranaa ta'uu isaanii nan beeka. Waa'ee dhaabbata wal gargaarsa sanadha moo waa'ee gosaati kanatti na gaafatte? Waa'ee gosaa Maccaan ijoollee hedduu qabaa jedhama. Ano hin beekne. Diteelii isaan beeku dhugaa dubbatu. Yaaltoo ishee carraan sii kenna. Waa'ee waan hin beekne keessa seenuun gaafa heerimti. Hin beeku. Gara gaaffii ta'an si deebisa. Gaaffiin siifan jedhaa ati immoo naa xumurta. Yoo beekte siifan jalqabaa naa xumurta. Keelloon daraartee mana gubbaatti. Qeerroon wal waamtee ganda durbaatti. Ganda durbaatti maal jira qeerroon? Achitti wal waamtu. Ani hin beeku waan inni godhu garuu ganda sanatti wal waamaniiru wal barbaaduudhuma fakkaata. Ganda durbaatti wal barbaaduu qeerroon. Yeroo birraa yeroo baay'een sirbama. Sirbi kunis yeroo birraati miti kan sirbama. Naannoo isaan jiranitti wal barbaadudha fakkaata. Maal isin isoon barbaaddu? Kan mammaa kamii garuu isiniifi? Kan keenya yeroo baay'ee hin baha malee kan keessan hin dhokata. Isinis miira keessan fedhii keessan yeroo baay'ee sababa aadaaf safuutiin hin baaftaniif kan keenya mul'ate ta'a malee. Sinumarraa eegna. Akkas ta'eeti. Aadaan kun afuu wayya miti? Baalaansii yoo ta'e gaariidha. Namni fedhii itti dhagahame yoo ibsate safuunis jijjiiramuu danda'u qaba yeroo baay'ee. Maaltu safuudha maaltu safuu miti kan jedhu. Maaliif uummanni jijjiiramaa jira haalli addunyaas akkasuma globalizationin jira. Safuus tootaalii gatuun gaarii miti wanti baay'ee barbaachisu jira. Orderii soosaayitii waan eegsisuufi gama biraatiin immoo safuudhumaa yennee immoo wantoota namoota miidhan jechuun walitti dhufeenya nama dhuunfaa fi kan hawaasa gidduu jiru baalaansii yoo ta'e gaariidha akkasumatti deema. Kanaaf yeroo isiniifis yoo eegame gaariidha. Soroorfanna nutis. Egaa Oromoon aadaa fuudhaaf heerumaa hedduu qaba. Oromoon egaa aadaa hedduu qaba. Mee aadaa fuudhaaf heerumaa keessaa waan beektu? Hedduu qabna. Isaan keessaa mee beektu? Aadaa fuudhaaf heerumaa keessaa aseenaa kan jedhamu hin jira. Aseenaan bakka garaagaraatti garaagarummaa qaba natti fakkaata. Naannoo tokko tokkotti otoo abbaas haadhattis hin himiin jaarsas otoo hin ergatiin gurbaaf intalli wal fudhatanii galuun naannoo tokko tokkotti aseenaa jedhama. Bakka biraatti immoo dubartiin yoo dargaggeessa tokko jaalatte yoo barbaadde mana isaa hiddii waan garaagaraa qabattee achi galtee achitti hin ba'u jechuun waan jirudha. Hin ari'amtus natti fakkaate akkuma safuutti simatamuudhuma qabdi natti fakkaata. Isa kanan beeka. Kan biraa kan beektu? Inni tokko maqaa isaallee ispeesifikaadhi hin beeku garuu abbaan ilmaa warratti ergata. Warratti jaarsota ergatee 8 maal jedhanii ergatame milkiin ilaalamee biqilli isa duriiti gaasa amma kun waan jiru irratti gaafan jedhu waan an nagahee fi waan an dubbise irraati. Warri hintalaa fedhii yoo qabu ta'e gosa qoratanii dudduubbee qoratanii yaada maatiis kan ilmaas ilaalame tole jedhanii yeroo biraa deebi'anii tole jechuuf diduu isaanii beellamanii itti himatanii sanarratti hundaa'ee ciidhi qophaa'ee guyyaan cidhaarra muramee namni kan wal fuudhan jira. Maqaan isaa garuu addatti maal akka jedhamu hin beeku. Kan ammayyaa kan ammayyaa amma fayyadamaa jiru. Kan ammayyaa? Kan amma jiru moo? Inni kun kan duriiti jette.
Piroosesii isaatu kan duriiti malee ammas hin jira jechuun. Dubarri dhattee mana dhiiraatti galuun ammas jira. Anaan beeku sagana. Elaayi maaliif siin jedha kan duriiti kanan siin jedhe. Amma namumtiyyuu 8 naa deeme yoo jette mana warra intalaa deeme maal akka jedhu iyyuu hin beeku. Complicated dha jechuun. Yoo gidduutti hafne beektaa yookiin isa durii hin qabanne yookiin immoo isa amma gara westernii kana sirriitti hin deemne gidduu jirra. Fakkeessuudhumaaf ergama malee magaalaa kana keessa amma jaarsolii dhumti ergaman illee maal qabatanii akka deemanii guyyaa dhumti illee ilaalama jechuun guyyaa guutuuf irruun jira. Akka durii sanatti hin jiru jechuufani malee ammas namoonni bifa sanaan deeman inuma jira jiini. Amma dubartiin deemtee hin galti kan jedhu irratti maybe yoo dogoggorri tokko uumame hin jedhama akkas hin gooti hin jedhama. Nama isa mudate illee argee hin beeku amma yoonaatti hiriyoonni kun namoota gaariidha. Butii fa'aa beektaa butii? Sirriidha butiinis akka gosa tokkotti ture inni sun baay'ee waan jibbamuu qabu waan gaarii miti. Seeraanis immoo dhorkameera yakka ta'eera. Namni fedha isaa irratti hundaa'ee wal jaalateef wal fuudhuu qaba malee nama butuun sirrii miti. Butaniis yeroo tokko dubartiin heddeerektuun qabdu heerumte jennaanii takka maqaan badee namni biraas fuudhuu dhiisuu danda'a jedhamee maatiin hin araarama yeroo baay'ee. Inni sun ta'uu hin qabu. Butamuu jechuun dubartoonnis sababa kanaaf dhiisuu hin qaban. Nama hin jaalanne faana lifetime umurii guutuu jiraachuu hin qaban. Didanii bahuu qabu. Achi galanii jechuun waan jireenyi isaanii cabee jijjiiramni guddaan irratti ga'ee waanuma addaa wayii tokko miti. Achis deebi'amee jireenyi tokko dhamee jalqabuu hin danda'ama. Akkas yoo ta'e gaariidha. Sirrii. Gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Isinillee galatooma. Ayyeerfaadhu yeroo. Gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Isin immoo kanatti nu waamu keessaf galatooma. Tole mee wal barruu maqaan kee guutuun? Maqaan koo Siraaj Muhammadiin jedhama. Eenyu? Siraaj Muhammadiin jedhama. Siraaj Muhammad. Mee maqaa kee kana eenyu si moggaase? Maqaa kana abbaa koo fi haadha koo na moggaase. Maalirraa kaanee akkasii moggaasan sitti himanii beeku yookiin gaafattee ni beektaa? Siraaj jechuun ifa jechuudha. Arabinyaadhaan. Oromoffaan immoo ifni immoo beekamaadha. Dukkana irratti ifni waan beekamaa kanaafidha. Sannaa baasuudha. Ifa keenyaas hin jechuu barbaadanii jechaadha. Beekita hojii keetii? Inni hojii koo ani ammaa fi shufurnaa kanan hojjedha. Kanadha. Hojiin gaariidha. Hojiin xuru shaggaa. Jireenyi gaariidha. Ayyee gara gaaffii kootittanii si deebisaa. Mee torbee darbe keessaa Adawaan kabajameetii ture yoo yaadatta ta'e. Mee Adawaan akkamittiin jalqabame? Kabajni Adawaa akkamittiin jalqabame yookaan immoo bara meeqa jalqabame? Adawaa bara isaa hoon beekuu baaddeeyyuu. Adawaan kuni akkuma seenaan dhaga'utti yookiin akkuma seenaa waa tokko oduu dhaga'utti Oromoonidha. Adawaan kan wani taa'ini seenaa waan akkasii waan dhaga'uunidha malee waan biraati miti. Ayyeen gootonni Oromoo hedduullee gaatti wareegamaniiru. Jeneraalonni hedduus mee gootota Oromoo Adawaa irratti lolanii beektaa? Kan akka Baalshaafaa, kan akka Jeneraal Waaqoo, kan akka baay'ee jiru. Kan akka jenereeshinii ammaa irratti immoo kan akka Hacaaluu Hundeessaa warroota kana amma jijjiiru warroota kanaati kanarraanidha kanan beeku. Egaa gootota hedduu dhabdeetti Adawaa irratti Oromooni goototni Oromoos lolaniiru jechaadha. Sirriitti. Isaan kan haroonni ta'e Itoophiyaan kan isheen beekamteeyyuu guyyaa irraa kan isheen irraan geesse gootota kanaani. Gootota Oromoonidha. Gootota Oromoo kanaani malee gootota gara biraa ammoo naati seenaan sinaasaa seenaan immoo akkuma obboleessi keenyaa seenaan rimminyaatu. Seenaan immoo seera. Seeradhaa seenachi immoo nu bukkee ga'eera. Seenaan immoo hin irraanfannu. Gadi kanaafi seenaan immoo guyyaa irratti kan Itoophiyaa kan dhaabee jiru seenaan gootota Oromoo warroota kanaati. Qooda guddaa qaba jechaadha. Qooda guddaa qaba. Guddaa sirriitti. Ayyee gara gaaffii koo lammataattan si geessaa. Gosoota Oromoo Maccaa fi Tuulamaa jedhaman ni beektaa miti? Mee Maccaan isa kamidha? Ijoolleen Maccaa.
isa kaani sirriitti waan ani wanni hin beeku isa waan naaku. Maccaaftuu lama gaafa jedhamu dhageessee hin beeku. Nagaa isa gara nagaa maccaaftuu lama roosaan duraanii roo namni interview namaa go waan nagaa garuu sirriitti waan focus godhin qabu. Gaji kana ifama guddaa. Ati maccaaftuu lama jedhamtame fakkeenyaaf kun jechuun of beekuma jechaadha. Ani macaa natti fakkaata. Macceessadha. Macci jechuun waxaatii yookiin waan dargaggoo natti fakkaata. Macca jechuun dargaggoo jechuudha. Akkas natti fakkaata yeroo hin beekutti. Jechuun kana gadi fageenya waan hin beeku jedheen kan walitti himedha. Kana. Tuulama jechuun horii macca jechuun dargaggeessa yoo ta'e. Tuulama jechuun immoo egaa beektaa akka warra umuriin isaanii deebi'e jechuun akkasii natti fakkaata kananii natti fakkaataa nama waan sitti dubbachaa jiru waan ani wanee dhiyeessu kun qabu. Gaaffiin keenyas waan hin beekne baruu waanuma irraanfatame yaadachiisuudhaaf waan ta'eef waan sitti fakkaate jechuun mirga qaba. Wal barsiifna rakkoon qabu ammaan dogoggoroo kana beektoo ta'e dogoggoroo kana na barsiisuun dirqamadha. Nuti wal barsiisnee namni guyyaa sa'aatii kana geenye carraa kana argachuu kootiif immoo guddaadha. Ayyagamee Oromoon kana qofaa miti sirna fuudhaaf heerumsaa hedduu qaba. Sirna wal fuudhaaf heerumaa mee sirna fuudhaaf heerumaa waan beektu hedduutu jira. Aadaan seenaa fi aadaan fuudhaaf heerumaa jechaadha. Isa kan beekta? Aadaa fi fuudhaaf heerumaa keessaa kanan beeku jechuun akka biyyaatti akka mana kaa isa jedhani akka mana kaa inni ilaallatee guyyaa gaafa ilaallatu sana wallaatu qaba. Yeroo guyyaa gaafa sana giishee jaalala keessa galanii booda wallaatu qaba. Isa booda dhaqee immoo warratti waan beeksisu namoota beekuun ollaa isaatiin warra isaatti beeksisa. Eebbisa beeksise booda immoo waan jiru ulaagaa jiru guutee ishee kaadhimataa jechuudha. Aadaa fuudhaaf heerumaa aseenaa jedhamu beektaa? Hin beeku. Hin beektu? Hin beeku. Yaalimee maal jechuudha aseenaa? Aadaa fuudhaaf heerumaa Oromoon qabu keessaa isa tokkodha. Akkuma isaati kan amma jetteen alaa jechuudha. Amma loqoda Oromoo keessaa baay'ee jira. Loqonni Oromoo baay'een jira kan argeef kan Booranaa tokko kan Wallaggaa tokko loqonni tokko ta'eeyyuu wanna baay'ee qaba kan hiikamsa baay'ee qaba. Gatii kanaaf kana natti ta'uu danda'a waan wallaan walitti fakkaatu. Loqoda kanaan yoo natti cime. Tole butii yoo beektaa butii? Butii butii kanan beeku guyyaa gaafa inni jaallate yookiin isheen jaallatte inni jaallate gara caalu inni jaallate yoon isheen waan kanaa fi eeyyamuu diddee haala biraa keessa galte yoo ta'e namichi sun waan biraa waa'ee isheetiin kufeera yoo ta'e gara murtoonni fudhatu gara waan sanaatti galaa jechuudha. Ishee fuudhuu jechuudha. Ishee fuudhee gwaddinyoota isaa yookiin hiriyoota isaa wajjin mari'atee ishee fuudhee deemuu jechuudha. Fuudhee deemuudhaaf fuudhee deemee mana kaa yookiin mana gwaddinyoota isaa yookiin mana firoota isaa yookiin biyya tokko qeyyaruu kanan beeku butii keessaa jechuudha. Butiin kanadha jechuudha. Amma kana fayyadamaa jira? Amma kana namni fayyadamaa jiru jira? Amma waan hafeedha natti fakkaata. Sababni isaas teknooloojiin amma sokkeera. Arri mormiti. Gatii kanaaf jiinni wanti hundumtuu jijjiiramaa jira. Amma haalumti biyya keenya roolattee seeraatutti baay'ee jijjiirama guddaa agarsiisamaa jira. Gatii kanaaf amma sa'aatii kana immoo telefooniin dhufeera. Durri namaan illee ta'a waraqataan ta'a. Amma garuu telefooniin dhufeera yookiin miiseejiidhaan ta'uu danda'a waa tokko ta'uu danda'a. Isa booda haala kanaan gara kanaatti galamuu hin danda'amu. Fuuteettaati? An fuudheera. Aadaa isa kamiin fuute? Aadaan ani kanan fuudhe karaa chirchiidhaan fuudhe. Karaa chirchiidhaan fuudhe kanadha. Gara gaaffii koo dhumaattanii si geessaa siin jalqabaa ati ni xumurtaan. Keelloon daraartee mana gubbaatti jedhee maaltu itti fa'a? Keelloon daraartee mana gubbaatti. Keelloon daraartee sirba qaama waan ani wanee dhumbeeku. Biyya garuu kanaan irraanfadheeramu.
ni jedhee sarara Yaaltu waan itti guutama jettee yaadda. waan qal'aal wanta salphaadha yoon itti guutuu danda'e gini amma waan kanarraa gini irraa qusadhe ergi sirbarraa fagaadhe tureera waggaa 5 tokko ta'e kanaaf sirba badaa hin fedhu ifama naa godhu. Tole aanuuttan sii guutaa mee maal jechuu akka barbaade natti himtaa. Tole walii gallaa. Rakkoon qabu. Keelloon daraaree mana gubbaatti qeerroon maraatee warra durbaatti. Maal jechuu barbaadeeti? Mana durbaatii maal fuudha qeerroon? Qeerroo waan fuudhu maali qeerroon yeroo isaadha. Saatii isaadha saatii qeerroon saatii waan hundumaa isaa saatii kanatti yeroon isaa yeroo wanti hundumtuutti waliisa jiramini waan hundumtuutti bareedudha. Gatii kanaaf qeerroon yeroo maraatee mana durbaatti. Mana maraata yeroo waa tokko argutti maraata kanadha. Atis marattee fiituma fuutee jechaadha qarree keetii. Baay'ee maraadeen fuudhe baay'eetti maraadeen fuudhe kana waaga wanni baay'eetti bixeera haala yeroo ishee argadhetti baay'ee jechuun kun amma wata hiriyaan tokkoon yookiin qeerroon tokko maraatu ala caalatti maraadheera halkan na fiisiseera guyyaan na fiisiseera kana. Carraan sii kennaa jaalala kee haadha manaa keetiif ibsiifiif. Haadha manaa koo baay'een jaalladha baay'een kabaja isheedhaaf iddoo guddaan qaba isheen waan hundaa koodha waan hundaa koo siin jedhu iddoo baay'ee hiikamuu danda'a wangeellis akka jedha haadha kee fi abbaa kee irraa fagaattee haadha manaa keetti maxxantee jiraattadha gatii kanaaf isheen waan hundumaa godhachuu barbaade. Ayyee galatoomiyaaf gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif. Homaa rakkoon qabu galatoomaa eebbifamaa carraa kanatti argachuu kooti baay'een galatooma eebbifamaa isin jechuu barbaade. Ayyee ulfaadhu yeroo gaarii. Gaaffiin koo mee torban darbe keessaa Adawaan kabajameetii ture kabaja Adawaan yaadatta yoo ta'e mee kabajni Adawaa maalirraa ka'eetu kabajamuutti jedhee yookiin bara meeqaa kabajamuu jalqabe? Kabaja Adawaa irratti ani duraanis itti hirmaanne. Bara kanas immoo gadda as gara biyyaa deemen ture gaafa Adawaan akkas waan tokko ta'ee darbee waan tokko hojjechaa turan namoonni ba'an jechaa turan malee as jiraadhee wanta isaa irratti hirmaadhee nagarre. Mee Adawaa irratti kana duraa waggaa hedduun duraa gootonni Oromoo hedduutti hirmaataniitii turani. Mee gootota sana yaadattee naaf tarreessuu dandeessaa? Kan Oromoo ta'anii jechaadha. Isaaniin yaani duukaa bu'ee akkasitti hin beekne. Innis maal akka ta'e garuu Oromoon duraanis qabee hanga ammas waan na dhufee darbuufis Oromoodhuma dhaabata. Garuu akka Oromoon itti miidhamee mirga abbaa biyyummaa isaa agarsiisutti maqaan isaa agarsiifamaa miti akka magaalaa kanaatti. Garuu Oromoodhumatu biyya kana kamiif biyya Itoophiyaa keessatti akka laalluttis akka beeknuttis Oromoodha kan baay'atee jiru. Garuu Oromoon Oromummaa isaatiin Oromoon kana godheera osoo hin jedhamne jaruma kaan warra masaan Oromoo ta'eetu maqaa isaanii dura dabarfata kan hojjetu immoo Oromoodhuma waan akkasii baay'ata. Garuu Oromoodha jedhama. Oromoon waama akkasitti magaalaa kana keessatti maqaan isaas eenyummaan isaas lukaan dhaabateetu mul'atee miti. Oromoon qabateera, Oromoon maal ta'eera, Oromoon as keessa baay'ateera minaamini jedhama. Garuu akkasitti olaantummaadhaan hin mul'anne akkas jedhama malee hin agarsiifamne. Oromoon akka kabaja qabu, akka safuu qabu, akka waa baay'ee qabu beekameetoo bakka hin buune. Akka duuba akka Oromummaatti waa'ee Oromoon beeka. Garuu waa'ee Oromoo jenneetiin xumurre egaa Oromoon gosa hedduu qaba. Kanuma keessaa mee waa'eedhuma Oromummaatiin wal qabatee Oromoon Maccaa fi Tuulamaa qaba jedhama. Maccaa fi Tuulamaa sana beektaa mee naa tarreessi? Maccaa fi Tuulamaa hoggaa jedhamu Oromoo Maccaa fi Tuulamaa jechaan dhageenya. Maccii fi Tuulamni kun waan seenaa godhe waama biyyaa irratti waan akkasii yeroo abbootiin dubbatan dhageenya malee seenicha keessaan galeetoo akkasitti. Ijoollee Maccaa beektaa? Ijoollee Maccaa Baarentuu minaamini jedhama. Akkasitti aniyyuu akka Oromummaatti akka Maccaati. Macca ta'ee ani Shawaa Lixaati.
bakki inni itti dhaladhe jechuudha. Sana ta'eetoo Maccaa fi Tuulamatu yeroo tokko wal waraansaan maamillee adeemsi jedhamee ture. Garuu ammaaf Oromoon maqaan Oromoo baraa kaabaaf tokkodha. Ani inni hojjetus ani inni irratti hojjetamus tokkuma. Egaa Oromoon aadaa hedduu qaba. Seenaa, duudhaa haasofnee hin xumurre hedduu qaba. Mee aadaa wal fuudhaa fi heerumaa Oromoon qabu beektaa? Akka aadaatti akka naannoo keenyatti Oromoon aadaa qaba, safuu qaba. Gaafa wal fuudhus, gaafa wal bira dhaabatus, gaafa gammachuus, gaafa gaddaas, walii gadduudhaanis, walii gammaduudhaanis Oromoon waan addaa hojjeta. Obbichaa otoo hin taane safuu namoota isarratti waan adda addaa safuusaa cabsuufiyyuu safuu kennaatuma waan gaafatus gaafata, obsas hin qaba. Hanga ammaattiyyuu nama kamiifiyyuu obsa kan qabudha Oromoon. Oromoon biyya balleessa jedhu. Oromoon nama biyya balleessu miti. Nama biyya dhaabudha. Garuu dhaabuusaa ifan godhan jarre. Waan akkasiitu jira. Gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Sinan galateeffadha. Gara fuulduraatti waama Oromoo Finfinnee keessa jiru kana osoo gadi bu'amee waan jiru waan adda addaa waan tokko hangam Oromoon biyyarraa gaafa gara Finfinnee seenu kabajas qaba. Ammamis akkam akka bakka argatu, ammamis akka kabajamu yookiin immoo hangam akka salphatu otoo karaa miidiyaatiinis ta'ee qaama mootummaatiinis ta'ee qaama Oromoo as keessa jiruutiinis ta'ee otoo wal hordofeetoo ilaalchi jiru waan yaalameetoo waa'ee Finfinnee keessatti sabuma Oromootu yeroo hunda Finfinnee gaafa seenu kallattii hundaan sababa afaan Amaaraa yookiin immoo afaan waliigalaa kana hin beekneef jaalleen keenya baay'een isaanii namoonni keenya gaafa Oromoon miidhaman haalatti nama Oromoodhuma adda duree ta'e tokkotu akkas ta'e jedheetoo beekama malee Oromoon nagaa isaatiin mana isaa bahee gara magaalaa Finfinnee yookiin gara firasaa yookiin haariin mana isaa bahee gara Finfinnee gaafa seenu borsaa qabatee yookiin shamishii qabatee jiru sanallee bakki inni sababa afaaniitiin miidhameetoo saamamu hin jiran. Akkasumallee saamamuu bichaa osoo hin taane maalan godhe yoo jedhee dubbatu bakki itti inni cabeetoo bakki itti inni lubbuusaa dhabu baay'eetu jira. Kan beeknudha kana. Kana osuma beeknu qaamonni nuttaanan yookiin qaamonni mootummaa ta'es furmaata yeroo baay'eetti hin godhu. Waa'ee Oromoo kana gadi ilaalchaan Oromiyaa keessatti ta'ee Oromiyaa keessatti wanti hundi gaafa jiru Finfinneenis kanuma Oromooti jennee osoo dubbannu itti miidhamna arras. Tolee. Waan na jiru